Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota YouTube channel Halima Oro Tube welcome ashama harka fuunee hundi keessanuu nagaa fi rahman rabbii kadhumaan qabne isin bira haa jiraatu. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya kanarraa qabadhee dhufee viidiyoo gammachuu kootii hordoftoota kiyya akkana wajjin qooddattan gammachuun kiyyallee alhamdulillah galata rabbii huruufa qur'aanaa fixe alhamdulillah eebbifamee gammachuudha. Alhamdulillah galanni rabbiin haa ga'u. Kuni jalqaba ganaa qur'aanallee hafazaa inshaallah abdii rabbiitiin inshaallah rabbiin qur'aanallee naaf haa laaffisu. Akka qur'aanallee rabbiin naaf haa laaffisu. Du'aa naaf godhaa isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyyaa rabbiin nama qur'aanallee kattamee hafazee justii 30 fixee eebbifamu rabbiin na haa taasisu. Inshaallah amma gama shahaadaa kiyyaatti dabraa inshaallah. Anuma wajjitti bohaartanii viidiyoo kiyya inshaallah. Alhamdulillahi galata rabbii kiyya kaasiin nageettee alhamdulillahi shukran alf marra shukran yaa rabbii alf marra gammachuu kana itti ga'e arguun koo alhamdulillahi anaaf baay'ee rahaa sammuu kootii alhamdulillahi rabbil aalamiin. Wanni ilmi rabbii barachuu caalu takkallee hin jiru. Ilmi rabbii barachuun rahaa sammuu argachuu jireenya kee guutuu keessatti wanni ati cinqabtu wanni ati yaaddoftu hin jiru jechuudha. Quraanni rabbii yoo itti fayyadamne ragaa nuuf baya. Yoo itti fayyadamuu wallaalle immoo ragaa nutti baya. Dirqama keenya ilmi rabbii barachuun maal kana qofa harfii takka qara'uun ajriin isaa kuma lakkaayama. Ajriin isaa baay'ee guddaadha. Qara'uu qofaa miti. San ajrii qaba. Rabbiin nu waffaqu nama itti fayyadamee qura'aanni ragaa ba'uuf rabbiin nu waffaqu. Barachuun wallaalummaa keessaa ba'uun dukkana keessaa ba'uun waa hunda nama jireenya namaa guutuu ibsa. Qura'aana qara'uun rahaa qalbii keenna rahaa jiruu keenna jireenya keenya ka dukkanaa'e ka yaaddoon cinqii ta'e nuuf ibsa. Alhamdulillahi galata rabbii kiyya yoom himee fixa galata rabbii kiyya alhamdulillahi. Yaa obboleessa kiyya yaa obboleettii kiyya ka barataan jirrillee baradhaa akka galma guddaa geettanii boruu eebbifamtan. Qura'aanni rabbii barachuun gammachuu rahaa jiruu teessaniiti. Osoo beeytanii barattanii itti fayyadamtanii ilaaltanii isin dhibullee jabaadhaa baradhaa bakka yaaddan gayaa. Jabaadhaa baradhaa bakka yaaddan gayaa. Nasiyaa waliif dhaabnaa ofii bichaa baradheetiniin obboleeyyan kiyya kan baranne ka qura'aanni na dhibe jedhee dhiisuu ka beekan immoo waan biraa jala deemee ilmi rabbii dagatee yeroo ofii bilaasha fixuu. Yaa rabbi nama yeroo kenna bilaasha fixe nun godhin. Nama itti fayyadamee yeroo kennatti ilmi rabbii baratee yeroo itti fayyadame yaa rabbi nu taasisii. Warra bilaasha umriin dhume yaa rabbi nun godhini. Rabbiin hunda kenna yaada fi muraada nuuf haa guutu. Hordoftoota kiyya gammachuun kiyya kana gammachuu kiyya isinillee na wajjin akka qooddattan abdii qaba. Warri kana hin ga'inillee rabbi achiin isin haa ga'u. Jabaadhaa baradhaa yoo itti xiyyeeffannee qalbiif niyyaan waa baranne wanni nama dhibu tokkollee hin jiru. Niyyaa keessan gara rabbii as deebisaa gara quraanaa as deebisaa. Quraanni ajrii qaba. Quraanni wallaalummaarraa dukkanarraa ifatti nama baasaa jiruu qalbii ofii osoo cinqam osoo yaaddaa hin jiraatan gammachuu siif raabsa. Namni gammachuu barbaadde salaata rabbii 5 salaatii zikrii rabbii zakarii rabbiin galateeffadhu quraana rabbii bari. Quraana rabbii bari. Rahaa qalbii argatta. Anatu siin jedhee gasseenii keessa laali ilmi rabbii waa meeqa qaba ajrii guddaa qaba.
sirriitti madaalii ilaalii waa baradhu namni bilaasha umurii kee fixxu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu hordoftoota kiyya. Gammachuun kee har'aa kana fakkaata. Ka Quraanaa hafazuu Rabbi walitti nu haa deebisu inshaallah.